Obboleettiin teenya tun birrii 1,600 Boolee Airport irratti diraama 8,000 nyaatamte. Please yeroo na bira dhuftee sagalee ishii kinuu dhaggeeffachuu hin dandeessan. Hojjetootaaf kabajamtoota didaatu akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii jecha har'a muudannoo na muudate kun akka isin muudanne rakkoon anarra ga'e kun akka isin irra hin geenye qabadee isin dhufe inni illee maali jechuun kennan oolu keessattuu ijoolleen biyyoota arabaa galanii yeroo san uffata bareeda dirachuu maal jechuun bifarraa nama beekan jechuudha waan kanarra akka jabaatanii uf eedan wanni kun immoo faayidaa guddaa isin qaba keessattuu ijoolleen biyyoota arabaa irraa dhufan nuti waa'ee biyyaan beeynu nama makiinaa manaa qabu nama nagaate jennee itti seenna jechuudha kanaaf rakkoon ana muudate kun akka isin muudannee ka jedhutu arra gara chaanaalaa didaatu biratti dhufee fi obboleen kee rakkoon na muudate kun maali yoo jettanii ani akkuma achi dhufee akkuma achi buunen maal jennee yeroo makiina seennutti gaafa kana nama dubartiitu jira jarana dubartii lamaatu jira dubartii lamaan kun afaan arabiffaa haasa'u afaan ofii immoo saba biraa miti jarana saba biraatti nu nyaate gonkumaan jedhana namni ni nyaatu nama afaan keenya dubbatu jechuudha dubartii lachinu afaan keenya dubbatti dhiira lama dubartii lama afaan arabiffaa liqqoote haasa'uti takka inumaayyuu amma gaaf kaanii nutti dhufanii nuyi dhaabbatee makiina dhiggachaa jirurraa ikootaan uyyuu gara daamaa galaa jirra ishi makiina nama nagaa sitti haasa'u yeroo makiinaa seensisan immoo qaqqabbiin isaanii laal dubartiin kun jechuudha maaliif akkana isin gochuu dandeettan yeroo sawayin isin qabatan ani wanni dhaamsa isin dhaamu yeroo biyyarraa dhuftan yeroo biyya alaatirraa dhuftan keessattuu maatii keessan hin waamatina duutanii baddan malee maatii keessan hin waamatina ijoollee kenna warroota miidiyaa qaban akka didaatu jira akka obsaatu jira akka maalitu jira jechuudha kanneen itti bilbiladhaan ala sanin achi maatiin keessan biyyarraa akka dhufe isin hin fuune nama kenna hin beekan himmoo beekanis nama katamaa keessa ture yamma namni ani wajjin naqe nama biyya magaalaa keessatti mul'atu garuu mootuyyuu waa sitti zoorsaa ani waa tokko waan isinitti isin dhaamu ijoolleen keenya waan tokko jechuudha ani akka mataa kootti waa tokko jechuudha meeshaan qaba guututti dhibbumaan dhibbatti waa hundumaa jechuudha yeroo sanatti baay'ee sitti dhiyaatanii ergasii wanni fuudhamuun jiru mootu isiniif immoo faayidaa guddaadha gaaf namni waan tokko nama gorsee waan tokko namatti nutti qaaqaa turan nuti dhageeffachaa turre didaa dhageeffachaa turre obsaa dhageeffachaa ijoollee keenya warroota miidiyaa iyyaasuun barsiisaa ture waan kana didaan barsiisaa ture waan kana nuti garuu sammuun keenya nu fudhatu wanna namni nuun jedhu odoon taanetti wanna mataan keenya nuun jedhetu caala ebaloo kana nuun jedha jennee akka gara faallatti of hin fudhanne isin maaliif isi wanna fudhachuu qabdanii mataa keessan ka isin ajaju sani jechuudha haay ani maatii kiyyatu akkana naan jedha akkamitti nama namaati ambaatitti bilbila hin jedhina gonkumaayyuu kana of jala haqa yeroo akkasiiti miti wanti isin hordofuu qabdan wanni isin hojjechuu qabdan gara ijoollee keenya kanaatirraan tarkaanfadhaa malee maatii biyyarraa fidde maatiin keessuun haa dhufu maatiin keessuun fakkeenyaaf yoo dhufe didaa bira dhufa yoo didaa bira dhufe gaafa kana mootuyyuu isaa wajjisi bira dhufa nagaa mana keetitti galta hara baafatta gaafa mootuyyuu achii dhuftee taaski'ettee maal jettee moo ni dhamaata isin dhamaasa ummanni sun nama nagaa fakkaate afaan kee dubbataa sitti haasa'a si bakka akka nama siif na'ee godhataa bakka nama injiraa miti haadhaaf abbaa siitaa yeroo sanatti haasofni jirri sitti haasan qaqqabbiin isaan qaqqaban mootuyyuu yeroo sana akkuma bishaanii kanatti si baay'isan jechuudha ofuu beekuu hin dandeettu baay'ee baqqaate sammuun kee akkasii dhaamsan isin dhaamu wantoota namni ijoolleen keenya barsiisan jabaadhaa fudhadhaa jabaattanii yoo waan namni jedhu dhagayini akka ani ta'e kana taatanii rakkoon ana muudate kun obboleeyyan kee akkumaan ifaajee waggaa meeqaa dhabe isinis dhabuu dandeetti rakkoon kun immoo akka isin irra hin geenne isinin jedha adaraa isinitti haa ta'u jabaadha yeroo alaagaltan of eeggannoo cimaa godha asirratti mootuyyuu gara biyyaatti dhufuu odoon taane odoo jabaattanii dalagattanii odoo biyyi keenya biyya akka duree miti angaafa duraa dhaga'uu didee angaafa duraa bakka biyya malee jedhee nama raachaa ture gaafa argitu mootuyyuu jireenya akkasaniin jiru kanaaf jabaadha halkanii guyyaa dalagadha mallaqa keessan ijoollee seera namoota mallaqa ergatanillee zim jettanii balu jettanii ergina kuni aanaa kiyya jettanii ergina akkaawuntii
online tolee jira akkaawuntii baafadha akkaawuntii keessan irratti galfadha immoo wannan isinin jedhe kuni itti fayyadama rakkoon ana mudate akka isin hin mudanne akkuma ani duudaa citaa ture santi isinillee duudaa cittanii isinin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya asuma didaa hordoftoota kabajamtoota didaatu nagaa naaturaa isinin jechuu barbaada inshallah barumsa asirraa argattan isin fayyada jedhee abdii qaba rabbiin waan akkana isinitti deebisanii rakkoon ana mudate isin hin mudatini egaa akkuma dhageessanii hordoftoota keenya kam nagaa jirtanii irra deebi'eetoo xiqqoo samuuna kana dhukkubee jira dhiifama egaa sinjala babbadiitan jira mudannoon kun ji'a 7-2-7 kana keessa kan mul'ate yeroo baay'ee isin gorsa kiyya garuu hin dhageessan isin baay'een isinitti gaddeetan jira mucayyoon teenya tun jechuudha yeroo baay'ee waliin haasofna turreeyyu firoota wankiyya baay'ee waliin haasofna turreeyyu yoon biyya Itoophiyaa dhufee airport irraa na fudhattanaan jettee turte rakkoo hin qabu yaa akkuma miidiyaa irratti na ergitu hordoftootni keenya jechuudha na bilbilaatoo dhaqeetan boolee airport irraa haga mana jireenya isaanitti isaanan geesse so kana ilaaltetoo na fudhattaa jetteetoo torban tokko booda yoon galu ta'u sittani madursee toonaan jettee egaa sanana booda isheen isachuma na badde waliin haasofnee jirra garuu obboleechi biyya si fudhadhaa naan jette natti sin bilbilee egaa mudannoo ishee akkuma kana dhageessan kana baay'een ofitti gaddee diraama kuma naannoo kara kuma 8 immoo akkana jettee kara keenyatti hojii kara naannoo kuma 600 jechuudha shanta ishee afurroo waliin jiru jechuudha nyaatamte la baay'ee nama gaddisiisa keessi ku baay'ee gadde firoota wankee baay'ee nama gaddisiisa please wannan isin gorsu ammas irra deebi'ee qarshii keessan irraa haajaa qabdan isin garuu dugdii isin cabeetu waggaa kana mullu jechuudha dugdi keessan isin cabee daf isin irra yaa'eetu qarshii argattan kana qarshii kanarraa haajaa qabdanii maal taatan sila firoota wankee Ashi qarshii yoo baay'ee dhugaan isin jedha baay'een keessi kun aara jira na aarsitaanis jirtanii qarshii airportiin irratti bakka airport irratti ummanni hunduu leebaa ta'ee jira hattuu ta'ee jira yoo laaltan bifa isaanii yoo laaltan nama gaarii isaanitti fakkaata nama kinoo joornaataa hojjetan isinitti fakkaata akka ani isin kutinsaa isinin kunuunsaa asii kara Shaashamannee asii kara Adaamaa seenii naawwan isin jedhe karaa irratti bakka isin qaban yoo ta'ee makiinaa kireeffadhaatii biyya boleessi keessan haate yookaan immoo abbaan keessan makiinaa kireeffatanii haga boolee airport irratti dhufanii isin na fudhatan yoo ta'u baate yoo isin toluu baate naa bilbilaatii makiinaa isin kireessatu jechuudha airport irratti dhufeetan isin fuudha isin galee so tooftaa kana osoo itti fayyadamtanii baay'ee gaariidha dhitanyaan dhugaa lama baay'ee boleettiin teenyatuun obboleettii nama gaariidha YouTube illee hin qabdi subscribe karaa naannoo 3 moo akkana ofirraa 6 ofirraa qaba bilbila lama haaraa wajjin jalaa hatame email fi password achirra jira baay'ee bochato dhugaa so I don't know baay'ee nama gaddisiisaa rabbi ishee haa jajjabeessu ndoom yeroo dabarte magaalaan jiru dhuftee turteeyyuu baay'een ishee jajjabeesse azizoo rabbi subhaanahu haa dhaabbatu wannan fayyaa qabdaa hojjetteen argattaa uffattin harinii uffatti rabbi ishee haa jabeessu dhiitan wannan baay'ee waliin dubbannee maal jechuu barbaadetanii hordoftoonni addunyaa irratti argamtan fiiggannoo akkana karaa biyyaa galtan fiiggannoo kana of godhadhaayi innis maadha yoo galuu taatan warri keessan makiinaa kireeffatanii airport irratti isin haa eegan yoo warri keessan illee xiqqoo akkuma isin dhuftanii boolee airport irratti argamtanii dura yoo dhufuu baatan boolee airport keessaa hin bayina nama kamiyyuu dubbisina leebaalee uumaan akkana waan jiruuf so
obboleettiin teenya tokkuma 660 baay'ee nama gaddisiisa dhugaa baay'ee nama gaddisiisa isa kana baay'een isin jaalladha isin kabaja firoota bonkiyyaa warreen chaanaalii kana haaraa taatan subscribe fi share like godhaa warreen chaanaalii bitachuu barbaadan illee nattaasa'i akkasumas immoo warreen Dubai keessatti baddanii hojjetan wayin paaspoortii qabdan wayin paaspoortii hin qabne garuu kara biyya hidhamuu hin barbaanne kara biyya galuu barbaadan karaa keessatti na dubbisaa duwwaa 920 haluunaan jedhaayin osoo hin hidhamin airportidhaan jechuudha tikeetti wanti hunduu isin muramee wanjala tokko malee warreen baddanii hojjetaniif dhuftan akkana waan jiruuf na dubbisaa of eeggadhaa hin jedhashi nagaan jedhaa